بقى كجيبه ونكون جد أجل وانت يبي وانا دم بانه تو كتي كله بور أورمون كليسة دفع مليونا نتيجة ناجرو أمانتانا الراس دبي نمرين دفع وقانا جتشو كما سيدي قال نمرين تكيه جرا وجه ناسه مجادا ناسه وقاجب تكما تلو كما النمر سيجي سنجبوان أبدا سنجبوا تبولي سكيا جالس تبولي سكيا أدباسا كتادا أما أورموكو جباداتي كوبليكشن bata bata michu baay'ee qaba sini bana michu baay'ee qaba leta beefto irra damsa ko gaini nabdein adara nyolobon jirani turulle wal garra damsa ko gaini nafjedin jabada ka copying guys Oromoko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sagantaa wayii qabadhe ka'e akka carraatee narkaa burjaajee sagantaa dhugaa kan Oromoon hundarratti hirmaachuu qabu. Abdii qophee beektanii? Wallaahi anaa jiraatu anaa du'u. Anaa jiraatu anaa du'u. Silas isaa waliin kana booddee dannee abdii qophee waliin seenaa hojjechuu hin dandeenyu. Seenumaan hojjetetti hirmaanna malee. Dhageessanii? Seenumaan hojjetetti si makanna malee sichi abdii qophee hojjennanne du'uu hin dandeenyu. Isinii galee kanaafi dhimma ta'a yeroo inshaallah deebinee irraa dubbanna shi numeerii amma guruppii keessatti ijoollee warri koree sun dhugaa irratti mari'atanii dhugaadhaan uummatatti gadi ba'an. Yoo ta'a yeroo tokko lama tokko sitti hima yoo ta'a yeroo tokko ijoolleen keenya ijoollee jimmaa dhaggeeffadha yoo ta'a yeroon dhugumatti doolaara riyaala 50 isa barbaachise halkan guyyaa isinii kan ta'a. Ijoollee koreen abdii qopheetiif ijaarame warra na dura dhaabatu miti. Dhageessanii warra na dura dhaabatu miti. Akkuma isin argitan kaleessa mana kootti beellamatanii nabiil dhufee koree san bakka bu'ee mube dhimma lubbuu dursa dhimma xaaroo dursa rakkoo tokko hin qabnu deeminaan jedhee naa eeyyame sanyii bira sa'aatii tokko dhaabadhe nufi sanyii bira sagalee ta'an ture. Nabiil dhimma xaaroo dursaa rakkoo hin qabu dhimma xaaroo dursaa jedhee qabanne sagantaa kana gidduutti burjaajisaa sirreessaatii halkan guyyaa sinii wajjin ta'a yeroo nan milkeessa hojii ta'een geemii ija kee qabu amma gastiituun hin baniin eegaa tokko Encyclopedia Afaan Oromoo walaleessaa fi qabsaa'aa ture kunoo kitaabaan argachuuf jenna abdii qophee odaa aartii Oromoo maqaa kitaabichaa yoo ta'u ifaajjii jabaan barreeffamee xumurameera baay'inaan maxxansanii ijoolleen keenya ijoolleen xaaroo gargaaruudhaaf qophooftan illee inni deemina numeeri kottu laa numeeri habibi I respect you respectful ati nama galataati yoo wanni kun akkati jette ta'e gadi obboleessa waan oggolaa fi Oromoo burjaajessuun barbaadu yoo dhugaa ta'e yoo kijiba ta'e immoo kijibaan ammas kijiba mana koolutu dura dhaabadha numeeri qofaa miti Oromoo ani kana loof jalaa qabu uummata Oromooti yoo namni kijibaan natti dhufe kottaati na dura dhaabadha mubaarik waan kana quba qabdaanaan jedhaa karaa sirrii irratti wal eegna karaa sirrii irratti xaayiroo tokkummaa yoo dhuguma riyaala 50 faradame Oromoon kutaan kudha tokko akka inni kafalu shakkiin qabaatina anawaas ana gaafatamaan waan kana yoo immoo gargaarsatti isa barbaachisee dhame riyaala 50 miti dhibba Oromoo xaayiroo tokkummaa Oromoof qabsaa ture irrakkate gargaarsa goonaaf jedhee anatti sinii fuudhasa. Dhageessanii ana tummuudha gargaarsota gargaarsatti beekama buxuusii hidhaadhaa baasuu ban jedhee uummatarraa Oromoorraa riyaala 50 miti riyaala 50 fuunaanan morsi saree bishaan litti teera. Lammuudhaan tokko narraa waan dhaga'u bara. Qabadhaa kanatti ana ofii doogortanii doogora keessa nagalchitanii rakkataa keenyatti gubuun ta'inaa jedhu jechuubanii
Numeerikii jagalas. Ani muu bee dhaggeeffadhu. Ani ajandaa namaa abaluu kana godhe takkaa fudheen dhufuun. Awwaayyaa adama taakootiin gadi bahi namarratti yeroo viidiyoo dalagus nan dalaga malee an. Kana ragaa qabatamaa kunoo natti dawwalee numeeriidhaa anuma lakkoofsa kee nama hedduun gaafataa ture jedhee dhufe. Mucaan immoo ijoollee gandaati. Numeeri si dhaabaa tokko. Kun uummata irratti. Metenjiraan si dawwaluu wallaalle. Qooyigaa metenjiraan si dawwaluu wallaalle. Nama keetti nan jaalladha. Yoo wanni kun dhugaa ta'e situ sagalee ta'a mana keetti. Dhaggeeffadhu. Waan jedhu dhaggeeffadhu kaa yoo inni dubbiin kun soba ta'e ana viidiyoo dalagee fi laayivii galee yeroo hunda kadhatta. Yoo dubbii kanaan soba lafaa kaasee fi. Anis si wajjin nan jira. Yoo immoo dhugaa ta'e anatti galateeffata gadi ba'ee uummata Oromoo bal'aa irratti. Yoo rakkateedha. Yoo immoo dhuguma itti murtaa'eedha akkanattan beeka. Ganaa naawwiidhaan walirra deemuuf jirra. Namni atamma fakkeenya aniifati mana tokko gibbii kana keessatti hidhamnee jirra. Gaafadhe inni jarri gaafatamu tokkummaan humnaas galee laayivii san sagalee kunoo kanatti qabeen dhaggeeffadhaa jiru waliin haasaan achumaan waliin haasaanii faallaa ta'e haasaan jira. Bilookii achumaan na godhan irratti cufani. Warra bulkaa baay'ee itti saala bilookii na godhan. Utuma naan haasaan. Anumaan lafaa kaasee miti maal taatanii hin jedhin dawwalee qoy kan dhaggeeffadha. Maal taatanii hin jedhin. Kunoo hoggaadhaaf ji'a torba geenyeerra amma wanaga as jiraachuu kun beektu ati naan jedhe. Wallaahi hin beeku hin jedhin. Ati galteettan si haa jiraamin jedhin. Ani asuma hin jiraa jedhe. Mucaa isa ija baafne sana hin dhageenye jedhe. Wajjin jirtaa ati xaayirii wajjin hin jedhe. Maa wallaahi kunoo gurfaa tokko wajjin jirraa naan jedhe. Akkanaan jedhe maati immoo birrii 50,000 eessaa fuutaree moo waggaa 5 dhamaa jirta jennaan. Wallahi wanna kan hanjiru naan jedhe. Rabbiin gurra koo kana aduuchudha. Harramni amma dubbatu kun boriin dubbati. Mucaan inni gaani 50,000 murtaa'e keessaa tokko. Nama 23 jarri. Ergasii immoo kan isin dubbattan xaayiriin bicha himtu. Xaayiriin bicha himtu. Barbaadeere jedhan miskiin bicha keessan. Aboona lilla narra deema. Isini xaayiriin bicha maqaa dhaatanii dubbataa turtan qobaan jirunni. Mucaa ollaa keenya mucaa firaa. Ani kun an wallahi galeeransa. Rabbinne egeeriyaana. Utuu dubbii addaan baafatinan namarraan finne dawwalee warri laayivii koo jala oolan nama 1,000 dhagaa oolan. Obboleena sun taalba jiruuti sin taalba jiruun beetta yookiin. Abu'aan mukaan itti cabsee man warra gadi ba'ee maqaa mucaa kanaatiin na qubate natu mukatti cabsuuf deema. Obboleesso shelbii. Wallahi kunoo warri Kalas warra laayivii koo jala oolee dhaggeef maal jedhe xaayir jedhiitii ragaa jaraa wajjin fiduu dandeessa. Amma hin deemin gaamu numeeri hin deemin taa'e gadi. Wannan sin kumataa ture kana. Dhimma abdii qopheesse sin laallata Oromoodhaati. Tigiree miti. Taa'e akka gadi hin buune. Hidhamte. Taa'e gadi. Sagalee isaa kana hojjetu. Wannan sin kumataa tures kana. Malee an ijoollee jimmaan gargaarsu hin jenneen. Kottaa na wajjin yeroo gargaarsi jiru. Taa uummata Oromoo fakkaadhaa malee. Akka ani uummata jimmaa nan jibbaa afaan kootiin ba'u. Malee an na beeku Oromoon guutuu na beeka. Akkamittan ijoollee jimmaa arrabsaa. Ijoollee argeessu hojjedha. Akkamittan ijoollee jimmaa arrabsaa xiqqeessaa. Akkamittan argee biraa kabaja argadha. Akkamittan arsii biraa kabaja argadha. Akkamittan shawaa biraa kabaja argadha. Kottaa taa aktiivistoota irraa komiin qaba ammas. Aktiivistoota an jimmattan jedhan biraa komiin qaba hadhas boris. Taa'e gadi akka hin deemne. Kan biraas arginaan kokkee qabee ol galcha. Amma dhimma abdii qophee yoo beetta yoo hin beekne nageessaa. Siigalee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatu. Dhaqee fuudhee qabarsiise warra qabarsiise keessaa jira Raayyaan. Siigalee kanaaf akka gadi hin buune michuu isinii banee ka'een nabiiloo kiyya sheer godhi ta'a. Nabiil kiyya sheer godhi waa wanti himamu hin jiru. Wanti himamu hin jiru. Sheer godhutti hin jiraayyee. Sheer godhutti hin jira. Naayiliin amma reefu naayiliin as jala turte. Naayilii kottu orma barreessi. Jabaadhaa. Sagantaatti humna. Madda dhugaa as jala jirta. Atilleen sheer godhi. Warra halee sattee irratti isaan sheer godhutti hin jira. Bakka dabalee ol singalchaan isin baasaa akka hin deemne amma isin buusutti akka hin deemne. Bas.
obboleessi jiru. Naahiliin Naayiliin amma reefu asirra dhuftee assalaamu alaikum jettee turte. waalaikum salaam. Jadi biraa garuu- Beera koosee torba barreessi Naahiliin. Jabaadhaa gaa. Jabaadhaa. Taap koppiliinkii godhaati. Namoota angalchuu gaa nabiil kiyya natti himi kun immoo ijoolleen keenya xiqqoo siyaanatum arrabsaan jira gidduu kana wal arrabsaa jirra. Wal arrabsaa jirus kottaatii ta'aatii ijoolleen Jimmaa hin gargaarsa keessa jirti eeyyee ni jirti anuu qaama sana keessaa tokko aktiivistoota dubbii qaba dhufanii na wajjin taa'uu keessatti. Kanaaf numeerii hadhaa hidhamteetta as teessee sagalee qabduun nama si jala jiruun dhimma abdii qophee irratti waliin hojjenna jechuudha. Komiin koo kana malee wanni biraan aktiivistoota irraa Jimmarraa rakkoon qabu. Leenca tokko narra gadhiisi. Ayyee koi kolola. Atu leencaa asirra barbaadama. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii keenya qaalii fi gaarii Alaikum salaam wa Aku rahmatullahi. nak ilmoo abbaa bakkaattu. Nagaya qabdanii. jedhamu kanan numeerii leencaati. Iyyuu leenca siin jetti kennaanii naaffisa al tokko piroofaayilii kerra yeroo inni kaate dhugaa rabbii dubbachuu fi hinaaffaan na qaba. Ofii si buchuuf osoo hin taane nama siif ta'uuf nama sii malu anatu sii barbaada jechuuf sii galee akka mucaa kanatti naan simne. Naahili baga nagaan dhufte. Sagantaa eegaluuf deemnaa madda dhugaa ergadhaa. Naayili sheer godhe jara dubbistee dhufu jiranii. Ganamaas isaan bakka biraatti wanta turanii kan dadhabanii Ananiin turanii dhuftee gaadha. Rakkettee dhuftetti kananiin Ayya illee rakkinan qabu. ittiin jira. Ah. Bilbil intansi. Jabaan TikTok dhagaa irratti beekoo sheer godha. godhi. Anani baga nagaan dhufte. Ayee. Bagana gaanu eejan. Maddi Jabaadha. dhugaas jalan jiraami? Kaapteenni jabaansa. Maddi dhugaan jira jala jira. Madda dhugaa meerree jabaadha galaa ijoollee keenya warri viidiyoo qadanii viidiyoo baa galatoomaa komii koo dhageessanii dhufuu keessaniif toofee ilu gooddanyaa ilu shaakottoo olgan ijoolleen fooloo isaa gootu akka sagantaan eegalu as beekme viidiyoo Kennaas galche hanga sagantaan eegaluu kennaas kenna galche. wanni akkasii sirraan bareedu ana abbaa kee tunas jiru jechuudha wayyaala halis maal afaan quba gaafaan dhaqaatti numeeriif kennaa kana qorannaa keessa galuu qabda numeeriif kennaa yoo rabbi jedhe hojiin koo isin hadharraa kaase. Dhaamuu yeroo hunda baranii Assalamu waan alaikum warahmatullahi jaaladhuufi. wabarakatuh. Hundi keessanuu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon baasisaan gadi buufetta tofe masalaan gadi dhaaba. Koi nambaa dhukoo naaf obsi mbeeyta Qalbii. Tee Madda dhugaa yoo jiraatte sheer godhi muktis nu waami sagantaa daqiiqaa afur dabarsitanii tugaala. Innaan ta'uu wanta kana. Daqiiqaa afur dabarsitanii. Wayyee. doktor maali doktor Naasir immoo maal kan jedhu kun waan ta'e ifan siif godhana galchi moo maal siin jedhaa ture. Waa'ee maali? La. Dhimma yeroo kunoo dubbatamaa kunoo. Irra jiru ijoolleen qulqulleeffatanii boritti naaminiif taanitti ilaallee qulqulleeffannee deebina. Isa kana nurraa cufaa dabarta. Amma dhimma abdii qophee kaleessa sagantaan qabamee sagantichatti fuusee lafa kanaan burjaajee lafa darbuun qabu. Nabiidoon galatoomu dhufee dhimma lubbuu fi durtaa mubaarik deemi. Naan jedhee na geggeessee ture. Sanyii bira noolee achi deebi'ee xaayiroodhaaf sagalee ta'uu dhufee erga sagantaan hafee beellamame marii godhame marii mari'atanii yeroo jedhu dhufan sa'aatiin qamumanni gobanaadha jedheetanii nabiidoo waan madda deebisee jechuudha lafa ooluun barbaaduudhaan. Adda bahuu qabatu. Bubi altuko carraalee akkanidha xiqqoosaa. Eeyyeen. Naayili yeroo takka beeyti achi miseenjera keessa dhaqee koo bilbili jiranii isa guruup irratti. Deemi waan godhu. Sagantaa isaatiin gaheeraa jedhiin. Ayyee. Kanani dubbadhu jabaadhaa gabaabsatu. Ati waan ati amma dubbatte irratti xiqqoo yaada qaba beektaan hin turalleedha rakkoon qabu. Waan ati ijoollee Jimmaa kottaan wajjiniin hirmaadhaa irratti akka waan ijoolleen Jimmaa dudubbatta nutti ilaalama beektaa yeroo takkaneettu garuu ijoolleen kan keenya gargaarsa kamirruu taanan yeroo barane wallagis beela'u ta'ee yeroo wallagge qeessaarraa buqqa'u eessattuu yoo Aktiivistoota gosii keetiitiif gosii numeeriitiin hin jedhe malee ijoollee Jimmaan jedhu.
aktiivistoota akkanatti marmaada. Aktiivistiin. Aktiivistiinis bari mubee dhaggeeffatu. Injirtanu na bira. Injirtanu deebiin hin jiru la. Injirtanu. Baay'ee amma jirta. Gargaaru dirqama si biratti mul'achuun dirqamaa ma gargaaramuun na jiraatu malee. Yeroo gargaarsa kanaana bira jiru dirqama dhuftanii taa'uun. Lakki immoo jettanii qopheessaati. Mana mubaarii kennan yoo jettan qopheessaa isinittan ergaa isinitti dhufu bakka isin jirtanutti sagalee ta'a. Sini galee? Dhageessee kottaa argama. Komiin koo sirriidha dhibbaan dhibbatti nan beekaan. Waan hin taane naasawwan. Nuti godhadhuuti. Nuti godhadhuuti. Haga namni dhufee sagantaa gaggeessinaa. Yoo komiyaan irraa qabaatte akka nama. Sirriidha sagalee isaa sirriidha mana qofattee dhagaa. Laafan keeti sagalee keeti. Sibira yoo rakkoon jiraate malee sagalee. Sibira neetworkiin kun hundi mataa jira neetworkiin kee. Bu'ii deebii kananii nuti godhadhu ijoolleen si jala jiran shanii sataan dhibba dhufanii sagalee taatee jennaan sagalee ta'an. Digalee ilu oroo gifta dhufeera. Neetworkiin kan kee barsi qaqqabaa moo kan kooti sinitti dhaga'amaa Rabbi naa qabu keeti. Lala sibira yoo rakkoo ta'e malee kan isaa sagalee sirriitti dhaga'amaara. Ilu koo. Osaalan. Maanyaayyee toofee iluu beektu miti miskiina kiyyaa poolonaa qolaanii. Poolona godaariin inni ijoollee si jala rammara isaaniiti. Toofee iluu poolonaa qolaa bannaa taachuu. Goonee jira. Galatoomaa. Madda dhugaa meerree sagantaa eegaluudhaaf sa'aatii hadha moona biirkiyyaa isitu sa'aatii dabartuu jira. Akka biyya keessaatti sa'a 5 irratti qo'a qaban ture. Sanii fi 5 irratti kaleessa akkas jaamee ture mi? 5 irratti jettanii 4 amma gaafta godhu Nabiiloo nama naa waamta moo 5 irratti eegnu 5 irratti eegna ta'e immoo gaariidha. Waan biraa haasaayi. Yaamu deemtee jirti naayiliin miseenjera keessa guruppii jira. Rakkoon qabaatti nabshir. Inni mijataaf maaf shir. Amma maal iluu kan dubbadhu mee warra iluu. Giltaati hin beektaa kana la kana mataa keerra laalime. Meemeriidha. Madda dhugaatiif naayilii deebisee dhufaa jira. Madda dhugaatiif naayilii galchi. Maliyaa moo meemeriidha artati? Maliyaa. Baay'een beekuun hin garuu xiqqoo si online irratti. Baay'ee barbaade. Naayilii welcome. Abdii geera ol galeera. Abdii geera galee jira. Meerre. Natti mul'ataa jiru. Deebeebe. Abdii geera erga dhugottu leenca koo akkasitti beeka kottu sagalee taana uummataa. Ni dhufa maddi dhugaas dhufee jira dhaqee hin Baay'ee Nahi. Baay'ee maalitti jirta? Dhaqee meesenjeraan dhaqee dubbisee dhufee maddi dhugaas dhufee jira. Ni dhufa kaanis. Baay'ee viidiyoo as nu baagaa dhiifamaa wajjin hundi keessanii viidiyoo as nu baaga. Qophiin viidiyoo maluu si mijataa maluu koo. Naayilii. Maliyee. Maliyaa. Yooti mijataa isreet. Yooti mijenne moodii. Anaaf mijatu ammaa mubee soorii. Baay'ee. Abshir. Viidiyoo as naabaa warri isinii mijatu. Please. As naabaa viidiyoo. Nabil kananii kennaa yalla. Aga uummanni wal ga'u gaaffii guddaan sinirraa qaba. Gaaffii tokko sinirraa qaba. Hunda keessanirraa iyyuu gaaffii wal fakkaata. Viidiyoon naabaa gaaffii cimaa qaba yalla. Gaaffii badhaasa qabu wallahi badhaasa sin badhaasa. Aga leencaatti. Badhaasa aga leencaatti badhaasi tokko sinirraa qaba. Warra viidiyoo as ba'e qofaaf. Bakka har'a moo jiraanne bakka. Horii koo bitteette doktoroon dhufee. As ba'a aga leencaatti sin badhaasuu danda'a gaaffii tokko la. Kolfileen kishee godhaa warri jirtan immoo. Gaaffii kana mata murtaa'aa uwwisaa Nabiil irraan kaasa. Meetii godhadhaa warri kaan Nabiil gaaffiidhaa qophooftee. Ayyee qophaa'e.
Mari dhugaan si himaan. Badhaasa qaba gaaffii lama si gaafadha. Ayyee Haadha manaa qabdaa? garasiin deemu jira. Okay. Waa xumurattee jechuun haasofteettaa mootiin. Taane jechuun qopheeffatteettaa jechuun barbaade. Sagalee hin dhageenye jirate. Qopheeffattee. Naam. Takka godha. Ana biraa immoo isa biraa. Kan sirriidha kan keetti nabii loogoo yaadatu akka toobe miyuuti irraa kai. Toobe miyuuti irraa kai. Sammaa isaarraa baasu sammaa keetirraa baasu. Sammaa irraa baasi toobe. Naam. Gaaffii si gaafadha. Jabaadha kaa sagantaan ga'uu fi gaaffii tokko qotii mokki godhaafan motora kaasaa kan himmatu. Gaaffii nan si gaafadhu toobe. Addeebii yookiis hin buusa. Celbi. Okay. Ayyee Oromoo gaaffii si gaafadha. Dhiifamaa ijoollee keenya. Dhiifamni ija kee galu. Gaaffii si gaafadhu. Anamoo obsi shamman gadi ba'utti Miyoot. Sirna darbee carraan si darbee kalas. Oromoo gaaffii si gaafadhu. Gaaffii manaa qabu. Taajjabaa uummata keenya taajjabaa isin immoo. Gaaffii bashannansiisaadha. Daqiiqaa lama malee hin qabnu kana booddee. Kanaaf gaaffiin koo badhaasa qaba. Badhaasni koo immoo aayiskiriimiidha haga tiktok yuunivarsaalitti. Gaaffiin koo maal jedha beektaa Oromoo giftaraadha manaa qabdaa jedha. Gaaffii uummataati. Gaaffii uummata kana hundaati. Haadha manaa qabdaa jettee? Gaaffiidha. Haadha manaa qabdaa. Qabae. Erga haadha manaa qabaatte kan kijiba hin qabne kan isiin sitti hin himne kan isiin si biran jedhe kan rabbi si argachuudha. Badhaasaa qaba gaaffichi. Warri shaan immoo akkasitti haadha manaa keessan akka hin gaafanne yookiin fireendii keessan akka hin gaafanne. Lakkoofsi dhaammaa isiin uffattu mee jabaadhu sakandii shan. Soddomii saddeet. Nuu gaafadhu. Lakkoofsa caammaa keetii meeqa? Ol qabu. Nagaaba? Si amanna. Ati urjis immoo nan sobdu meeqa jette? Saddeet jedhaa. La hawla wala quwwata illa billah. Anarra magaafi mubee. Sirna darbeera lakkoofsa haadha manaa keetii lakkoofsa kan kee rakkoo qabu. Lakkoofsi hello Radi. Taai koi isin barbaada. Lakkoofsi caammaa sii meeqa? Eeyoon jedhaar. Siinan jedhe lakkoofsi haadha manaa keetii caammaa sii lakkoofsa meeqaatti? Anaan jedhaartaa? Eeyyee. 39. As keessatti bisa lakkoofsa meeqaatti? 37. Agasin beeku jaarsi kee dhiisii biraa ba'i. Kalas. Amma kana sin beeku toofe 39 jedhaa. Baay'een sin jedhe baay'ee amma shaataa kee beeku. Ergeera mubee anaaf ishee walitti naqin. Hodhuu shaataa kee beekuma jaarsi kee lakkoofsa caammaa keetiin beekne gadhiisi bee ammaan. An 39 argeera walitti akka nunnanne. Obboleesso mucaan deemteetti. Argeera ammaa ofiifan bitaa fi ati mana teessee naan. Akkasii galatoomaa ulfaadhaa xiqqoo moqqisiin gochuudhaa fi numeerii fireendii qabda mootii haadha manaa qabda. Haadha manaa hin qabu. Baay'ee haadha manaati fuuchuu deemtutti jala jaltummoon jirti. Umurii isii meeqa utuu soban qabaatin badhaasa qaba. Utubaasumaa gaafatte yoo. Utubaasumaa gaafatte yoo. Qineensi. Nabiiloo eegallu sagantaa. Sheesheen faan yoon dhufne sheesheen faan dhufu qaban gaa. Okay, egaa sheesheen dhufte xiqqoosi waan nama hawwatu gaaffiif deebiin gaafadhaa. Akkasirra jira. Eegalaa deemaa dargaan. Badhaasa koo. Abshir ani. Ana magaafi ammaan na beechuudha.
Akkana addisiin taane karaarran deemaara. Si makina mana TV dong ini tobe. Bakana magadisi. Follow gola tobe meme. Namni kuma ate tobe. Bakkeetti hin jirooti. Kompaawundii keessa bakkee miti. Kompaawundii keessa mucaan fidura. Mani mucho si mulannan unda ke nyarta sabari. Kompaawundii keessa bakkeetti miti. Aha makina. Kita nyutu ofan nyutu makina. Keessa hin jira garuu bakkee hin jiru. Boleh suruh tim ada sisa asama. Miuti boleh tusi. Video tu. Ela kuno. Hal. Remove jadi gididan. Tobe itu kan terbalik wallahi. Kuno lah. Hargite. Osi na baca tak kuno. Chelvi. Oton si himutu si kadu. Kopiling kira maka. Iu jatuh nama kuno nak manja deh lah. Tobe itu bahas ini nanti deh tobe hargite. Remove tobe itu jadi. Lama tak ada kan undang doa yang mana. Kono lah. Nah, kalau awal ini kali itu, kalau itu ada ni, oka, kita coba ini, karena tobe itu bahasa untuk sama, tobe gua kayak si bahasa itu. Kopiin godhaa ammallee. Amma haadha manaa kiyya, waa haadha manaa koo jiru sitti himu, haadha manaa koo jaallatamtuun kabajamtuun lakkoofsi caammaa isii 42 umriin isii digdamii lama qamisiinsi meetira tokkoof seentimeetira digdamii lama lama dhaboonni hundi lama qaba mudhiisi 32 umriisi 32 ilkaansi 32 faanni sii jalli 32 akkas gaafachuu dandeessu abbaan barbaadan gaafatanii akka jechuudha. Koppiliin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ini boyo. Wacha maneno baba. Aye, amma ga dhaggeeffadha gaafata keenya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessan iyyuu ummata keenya jaallatamuuf kabajamoo akkuma beekamu guyyaa hadhaa abbaa keenya abdii qopheedha. Abdii qophee namni hin beekne jira jedhee yaadu abdii qopheedha. Ilmoon isaa Naahilii abdii qophee kitaaba seenaa abbaa kootii qabadhee dhufeera jettee obboleewwan si ilmaan Oromoo waliin kitaaba barreessiftee warra hin beekne dhaloota dhufuufis dabarsuudhaaf qophii bitattee eebbisiisuu fi maxxansiisuudhaaf xiqqoosii baajannii hin beektu nama rakkisa nama warra kitaaba barreessuuf eenyuufu kitaaba kana Oromoon maxxansiisu qooda irraa qabaatu jettee akkasitti ka ofiitii jabaattee dalagattee olii gadi fiiddee maallaqa kuufattee maxxansiisuu dhiiftee fiddee nu biraan geesse hangara kootiin akka mubaarak musammaatti galatoomiin jedhaani. Osoo aartee ummanni Oromoo hadha waggaa meeqaatamaaf abbaa kiyya gatee amma kitaabuma kana iyyuu naa maxxansiisaa hin jedhu jettee otoo siin ofiisiisuma dhuguma keessaan nama kadhattee maxxansiiftee silaa saalfachuuf deemna turre. Amma immoo kunoo qopheessee gabbaaseera. Isin immoo maxxansiisaa jechuusi galatoomii isii feesisa. Kanaaf maqaa hordoftoota kootiitiin galatoomi isin jennaa hiree kana argannee itti hirmaannee kitaaba kana keessatti birrii tokkollee taatu qooda fudhannee maxxansiisuu keessatti qooda nuu kennuu keetiif hedduu si galateeffannaan siin jedha. Maqaa kootiif maatii kootiitiif faamilii koo as jala jiran hundaatiin abdii keera ergadhu ol seeni. Kanaafi Nabil kiyya waan jettu jedhiiti akkaawuntii keessan kaashaappii keessan osoo namni hin deemne hundi keessan immoo sheer koppiliink godhaa. Nabil nama ol galchinaan jedhe nan galcha dhuftanii dubbachuu dandeessu abbaa haqaallee nuu fida kitaaba kaayetanii nama dubbatu as dabarsa jechuudha. Amma Nabil as dabarsa oroo giftar mimi qoy oroo giftar koppiliink sheera gochiisu oroo giftar qottal tokko kottu oroo giftar koppiliinkii gochiise ta'e. Oroo giftarichi dabarsi mi'a salaamu alaikum isii jettu argeetiin jiru mi'a takka. Oroo giftar mi'a yoo sila waan jiraate hojjetu qabaa jedhani qottoo koriga waan hojjetu qabaa oroo giftar jedhaa jiru.
Koppii linkii gochiisi gaa taaptaappii gochiisi jabaadhu. Akka nu jalaan dhaabanne. Isumaa neetworkiin isaa isa qabu jira isumaa. La. Irraa deemeen deebi'a. Ayyee ammas irraa. Abdii keera. Welcome. Bagana kan lufte. Mi'a ameerreessa jirta. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koppii linkii dhaabinaa ka jara keenya. Koppii linkii sheer nama mana banatee jiru nurraa cufsiisaa. Kottaa jedhaanii koppii linkii sheeriin dhaabinaa. Abdii dubbadhu. Ayi neetworkii qabdu abbaa. Galatooma ulfaadha. Gadda waa irra jira. Viidiyoo galgalamaan hojjate gosa galtama namni gosa galtama qabu na jalaa gubatee nanan bu'aa jira. Taa'een bu'aa jira. Maali? Maaltu maal ta'etti? Viidiyoon abdii 9,995 amma galgalamaan hojjate na jalaa gubate. Oh, ani mau TikTok se abbootii haa guboon jedhe abaarsa wal maata. Taayi kana miutii godhadhu taayi sagalee taa jira sagalee waliin taalu. Taayi miutii godhadhu. Guys, hundi keessan adabbiin kun irraa ta'u hundi keessan koppiliin share godhaa yeroo tokko yeroo kudhan. Sagaleen koo nagaama mubaarak. Sagalee qofatiin barbaannu viidiyoo barbaannaa tiyyada viidiyoodhaan bullee viidiyoodhaan barbaanna hundayyuu ammaa fi ijoolleen dhufanii sagalee taanu kan waame jaranuu meerii malee. Hundinuu sagalee viidiyoon as ba'a akkuma numeerii. Okay. Aya. Koppilinkii taaptaabii sheerii kana ol fageessime. Koppilinkii sheerii taaptaabii ol fageessi nama ol fageessime. Dubbata. Okay. Akkam jirtu hundi keessan namoonni as keessatti argamtan hundi jechuudha. Mana kanaaf dabaltaabii nama kana hin malu bakkeen jira mubaarik. Karaarran deema yeroo sagaleen koo dhaga'ameef. Baay'ee. Koppilinkii namni tokkichi yeroo 20 nuuf godhame mee hundi keessan yeroo 20 koppilinkii godhaa yeroo tokko kunoo adabbii kana argaa jirtu miti amma hawwiikoo hundi keessan dafa yeroo kudhan koppilinkii yeroo 20 koppilinkii godhaa yeroo tokko hundi keessan galcha. Kanaaf hundi keessan dabaltaaf nu godhaa yeroo tokko. Galatoomaa hundi keessan koppilinkii yeroo kudhan erga gootanii booda dabaltaabiitti deebina jechuudha. Dafa. Meeme wama tokkoon barreessinaa amma. Wama tokkoon barreessinaa. Manni mana foolosee mooroo barreessaa akka jiru. Wama tokkoon barreessinaa amma. Dabaltaabii qofa barbaanna jechuudha. Hundi keessan harka irraan fuudhinaa yeroo tokko. Kun hundinuu gargaarsa bar. Dafa. Dabaltaaf nu godhaa. Sagaleen koo yoon dhaga'amne garuu natti himaa. Dabaltaaf gaayis hundi keessan. Itti muddaa isin inni na barbaade. Gaa nan dhufa. Halloo. Halloo. Jabaadhaa gaa waan itti himame gaa koppiliin godhaati adabbiin irraa kaasaa sagantaa eegallaa itoo fara joo ilkaan bagana gaa naa dhufte kana biraa hafteen beektu warra jira jirtanus abdii geeraa akkasitti hondattanii komiin mubaarik sirrii hidhattanii maliyaan akkasuma numeeriin kennaan hundi keessan iyyuu komiin mubaarik dhugaadha. Aktivistoonni na biratti argamanu warri xiqqoo sii beekamtii uummata biraa qabanu fooloo xiqqoo qabanu na biratti argamanu jechuunsaa komiinsaa dhugaadha jettanii dhugoomsitanii akkasitti dhuftanii argamuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jedha maqaa hordoftoota kootiitiin yeroo dabareen keessan isin buuse gadi bu'aa agar haftanutti gadi bu'aa ol seenaa deemama seerri isaa akkana abbaan barbaade gadi buusaan nama galchaa buusaa galchaa nama jijjiiraa deemna nabiil kiyya yeroo namni dhufeera naan jetteeyyii galchinaan jettaa yeroo kamiinu annan buusa nama buuseen galchaa amma sagantaan eegaluu fi nabiin achi darbiiti ati dubbadhu bakka oroo giftar mijataa fi injurratti fakkaata koppilinkii godhanu oroo giftar bakka haga sii mijatutti sii mijatee oroo haga sii mijatutti nabiilo
واول كنيف روموتيني كوبينين بنا ايش ميوتي ولا عندك اسا ميوتي ولا تقلا اوكي هوني ساغنتا خليس الرايت تفوفته هوني abdii Mahammad Yusuf yookiin abdii qophee seenaa aartii Oromoo keessatti namni wallaalee hin jiru.